Eebbanjal qabee waa xiqqoo siin jedha gaa'ila kee argee gammachuu keen fedha. Ati mataa dhiiraa booji'aa jaalalaa baga itti geesse bakki kun siif mala. Jaalalaan jiraadhu gammadii ililchi jabaa akka keetii gootas nuuf biqilchi. Ati hiriyaa kooti gurraacha Afriikaa qorratti na dhiiftee ofii keef galte ka. Ani tiruun kan kee maaf garaasin nyaadhu gaafan bara baraan jilba koo hammadhu. Anis maafan du'a ka'een itti cabsa gammadii jiraadhu koodee koo kaleessa. Ati na dhiiftullee kophaa fi qorratti ani sin jaalladha ati anaaf adda hiriyaa koo dhugaati. Barakallahu lakuma wa barik alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Akkuma beektanu gurraacha Afriikaa kana isin hundi keessanuu hin beekna. Walaleessaa jabaa fi akkasuma barreessaa dhalleedha. Amma immoo bultii ijaarratee jira. Bultii isaa kana bultii gammachuu akka ta'u eebbisaa isiniin jedha. Anaa wajjiniin immoo nama qabsoo lola gurguddaa keessa wajjiniin turredha. Har'a immoo kunoo qorra xiqqoo kana sodaatee na duubaan akka harka kennate dhaga'een jira. Ani gootummaadhuma kiyya kaleessaatiin itti fufa jedhee otoo hin taa'u guyyaa tokko booji'amaan ta'a laata isa jedhullee shakkii keessan jira. Hundaafuu obboleessa kiyya hiriyaa kiyya qaalii baga as geessee baga gammaddee bultii gaarii akka الطيبات للطيبين والفكات ونفجرا عمري وجن ديرداتي وجن تورا وجن ورا. الطيبات للطيبين والفكات ونفجرا عمري وجن